السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا هردوتوتا كي إن شاء الله هرة فيديو أجايبة فيديو نموتا سلكين جرا يوكان بالبلي جرا هتمي فورماتو هلا كمين سلكي بدي أرجعوا لنديسو في أكاسو ما أنا مسلكي جسم فوله أكملتي أرجو لنديسو كمان تبرو لنديسو وانجيرو فيديو هرة أجايبة ساسني كبدي فيرا سندرو أجرو نموني يوتيوب كيا أديسيتاتا لايك شير سبسكرايب وجوان نموتا براتينجا نبي محمد عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة جل كان يجون والله يروهم ماجا نموني باجين تري مجانغو يا كيسا نما باجي ركا سلكين بدا وين نما توكاني سلكي غورغدا نما ركا فولي نما باجي دمارا سكنا سلكي سنة بكنا jiru baruufi abbaa fuudhee baruudhaafi viidiyoon kun furmaata cimaa waan ta'uufi namoota biraatiin akka geessan. Okay, ammanii galla. Okay guys, sistema kana sikkarisiittiin gootan kun akkuma agartan aappii xiqqaa kana dhachaadha. Aappiin kun yoo baay'atee meegaabaaytii 2 aga 3 dhachaadha. Waan guddatee bilbila keessanii jeequu iddoo qabatu miti. Dirqama kan isin barbaachisu aappii ajaa'ibaati. Play Store irraa yoo buufachuuf kaatan isin dida qarshii isin gaafachuu danda'a waan ta'eef salphaatti liinkii description box jala isiniif kaa'ee waan jiru oriijinaala isaa sirrii ta'e buufadhaan isin jedha. Egaan jalqabaa akka seentanii kun akkuma agartanii akkanatti isiniif banaa. Harka margaatti yeroo dabartan activate now kan jettu ishee kana isiniif fiddi kana al tokkootiif ni tuqxu saniin booda kana isin gaafate jechaadha. Bakka kanarraa immoo activate bakka jedhu isa kanarraa al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Kana al tokkootiif yeroo isin tuqxan bilbila keessan irratti hojii sirriitti ni galachaadha. Appilikeeshiniin kun ammas next ni jettu saniin booda iddoo kanarratti kan jiru kana immoo tokkorraa kaadhaan isiniin jedha. Achi booda next ni jettu kana okay godhattanii haala kanaatiin lokeeshinii keessan ni banattu jechuudha. Yoo inni akkana godhee isin didee aappii kana keessaa baataniitu appilikeeshinicha mataa isaa gadi qabdu jechuudha. Sekeendii 2 fi saniin booda app info kan jedhu isiniif fiddi. Saniin booda iddoo kanarraatii akkanatti ergi scrollii gadi gootanii booda wanti isin argattan permission kan jedhu isa kana dhachaadha. Kunoo kanarra al tokkootiif tuqxu. Achii booda iddoo kanarraatii location kan jettu kana tuquudhaan allow all the time kan jedhu isa kanarraa kaa'attu jechuudha. Sababni isaa appilikeeshiniin kun GPS locationidhaan hojjeta waan ta'eef dirqama activate godhadhaan isin jedha. Akka tasaa bilbilli keessan isin jalaa kan badu ta'e salphaatti akka isin deebistanii argattaniif isin gargaara jechuudha. Achi booda kun amma akkuma agartanii oonii ta'eeti jira jechaadha kan sila didee ture. Seetingii jalqaba irratti raawwachuu qabdan hundaa haala kanaan ergi xumurtanii booda amma isteeppii itti aanu tokko qofaatu hafa. Isa immoo bilbila lamaan isinitti agarsiisaatti deemachaadha akka isiniif galuutii danda'utti. Kanaaf al tokkootii fi activate now kan jedhu erga deebiin tuqa saniin booda immoo authenticate kan jettu ishee kanarraa al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Achi booda allow ni jettu emaila isin filachiisa waan ta'eef emaila bilbila keessan irraa qabdan tokkoon okay gootanii ni seentu jechuudha. Allow ni jettu amma xumurarra geessaniiti jirtu jechuudha. Iddoo kanarratti emaila keessan itti galchuu hin dagatina. Emaila sirrii jechuudha. Emaila passwordii isaa yaadattanii sirriitti yoo iddoo kanarratti galchitan barbaachisaadha. Amma galcheetan jira. Sanii booda kaameraa kan jettu ishee kana oonii nan godhadha jechaadha. Storage illee akka kanatti oonii nan godha jechaadha. Achi booda gaa try it now kan jedhu tuquudhaan yaaluutii ni dandeessu jechuudha. Haalatti appilikeeshiniin kun dalagu. Amma fakkeenyaaf egaa appilikeeshinii kana ergin bilbila koo irratti fe'adhee bilbilli koo katasaa yoona jalaatii badii akkamittiin deebi'ee argachuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf egaa bilbila kan biraa irrattan isinitti agarsiisa jechaadha. Isaan appilikeeshinii kana irratti instaalii godhee ofirraa buteen iddoo kan biraa kaa'aa jechaadha. Kanaaf al tokkootiif mee paatarnii na yaala jechaadha. Na jalaa badeera jennu fakkeenya godhadhaa fudhadhaati. Namni na jalaa ate immoo paatarnii fuudhee yaaluun isaa hin hafu. Al tokkootiif yeroo inni bilbila koo seenuuf yaaluu ta'uu danda'a. Bilbila koo yeroo inni irraa fagaatu salphaatti akkamitti akkan hordofu ni agartu jechuudha. Amma fakkeenyaaf paatarnii itti guutee akkuma agartan paatarnii roongidha jechaadha. Garuu yeroo namni kun akkas godhu suuraa namicha kana paatarnii itti guutaa jiru yaalaa jiru kana kaaseetu emaila koo irratti naaf ergeeti jira. Namicha na jalaa fuudhes suuraa isaa arguu nan danda'a. Lokeeshinii isaa bakka bilbilli koo jirullee hordofee bira ga'uutii nan danda'a jechuudha. Salphaatti appilikeeshinii kana instaalii godhadhee bilbila koo irraa waan hin qabuufi egaan haala kanaatiin hordofuu hin danda'a. Kanaaf egaa bilbilicha amma badeera jennu emaila koo irratti akkamitti akka inni dhufuun isinitti agarsiisa. Akkuma agartan amma emaila koo irratti seena jechaadha appilikeeshinii bilbila kan biraadhaan yookiin kompiitaraani. Kanaaf emaila koo irratti suuraan namichaa informationiin lokeeshinii yookiin bakka bilbilli koo jiru hundumtisaa bilbila koo badee jiru sanarraati
gara iimeela kootiitti naaf ergama jechuudha. Kanaaf yeroo kamittiyyuu bilbilli yeroo isin jalaatii badu information kana anamma isinitti agarsiise guuttanii jirtu taanaan wanti isin gootan namarraa illee ergifattaniitu iimeela keessanitti galchitanii bilbilli keessan eessa akka jiru hordoftanii bukkee ga'uu dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartan suuraa namichaa haala kanaatiin naaf ka'a jechuudha. Kanaaf egaa amma yeroo kamittiyyuu bilbilli koo eessa akka jiru informationiin bilbila kootii wanti hundumtisaa iimeela kootiin harka kanatti naaf dhufa waan ta'eef salphaatti hordofootii hin danda'a. Ergin kana isinitti meegaa amma dhumarratti kan isinitti agarsiisu akkamittiin immoo Google Maapsiidhaan hordofuutii dandeenya kan jedhudha. Kanaaf maal goona? By the way kompiitaraanis hordofuu ni dandeessu isiniin jedheetiin jira. Bakka Open in Google Maps kan jettu ishee kanarraa ni tuqna jechuudha. Dhumarraatii arganna iimeela keenya keessaatii dhumarraa dhufneetu bakka suuraa namichi taa'eefaa jalarraatii arganna jechuudha. Iddoo kanarraa akkuma agartanii kanaaf al tokkootiif yeroo kana tuqnutti apps yookiin gara Google Maps nu geessa jechuudha. Kanaaf sanaan seenneetu bilbilli keenya eessa akka jiru salphaatti haala kanaatiin hordofuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti akka Google Maps fayyadamtan kanaan dura immoo irra deddeebiidhaan si'a baay'ee barsiiseetiin jira. Igaan kabajamtoota hordoftoota keenya wallahi viidiyoo kanarraa akka barnoota guddaa qabdan abdii guddaan qaba. Karaa fuulduraattis viidiyoo akkanaatiin inshallah amma walitti deebinutti kunuu fi ri'aayatillah wa fi amanillah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.